Waldaan murteessitootaa fi taajabdoota kubbaa miilaa Oromiyaa Yaa'isaa Idilee marsaa shanaffaa gaggeessan koree dura ture keessaa namoota lama dabalachuun pirezidaantii fi koree hojii raawwachiistuu haaraa shan filate. Komishinar Geeraawar Katamaa pirezidaantii, Shaambal Lammaa Guutamaa pirezidaantii ittaanaa ta'uu yoo filataman, Komishinar Dajanee Mollaa barreessaa, Komishinar Sabilee Abbabaa pirezidaantii duraanii waldichaa kan turan Inistiraaktar Getaachoo Imaana Birhaan, Komishinar Gammachuu Ida'oo fi Komishinar Darajjee Guutamaa miseensota koree hojii raawwachiistuu ta'uun filatamanii jiru. Pirezidaantii haaraa waldichaa ta'uun kan filataman Komishinar Geeraawar Katamaa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu kan ta'an Komishinar Darajjee Guutamaa karoora keenya jedhu. Piroojeektii murteessitoota dhaabatee naannoo irratti, biyya irratti, aanaalee fi magaalota irratti akka piroojeektii umurii isaanii 10, 11, 12 kaasii asiitii kaasanii akka isaan shaakalaa barachaatii deeman afaan isaaniidhaan Ingiliffaan even if Amaariffaan qoquma dandeenyuuni barsiisaa akka isaan dhufan. Targeettiin keenya intarnaashinaal leenjii babal'isuu karoora keessa galfannee leenjii sadarkaadhaan kennuudhaaf dargaggoonni Oromoo kana keessatti hirmaatanii akka jirru ol ba'an taasisuudhaaf karoora guddaa qabannee jirra jechuudha. Komishineerota sana immoo eessa ga'uu qabna? Inistiraaktaroota goonee baay'isachuu. Karoora kana galmaan ga'uuf garuu hirmaannaan qaamota hundaa akka barbaachisus dubbatanii jiru. Koree filamataman duwwaatu bu'aa buusaa yoo jennee eegne hin eegina, nutis hin eegnu. Kan dursa ta'uu qabu yoodha naannolee fi aanolee akkasuma magaalota kan jiran murteessitootatu hojjechuu qaba, nu bukkee dhaabachuu qaba. Waldaan kun qofatu hin ta'in Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa, Biiroon Dhimma Dargaggootaaf Ispoortii Oromiyaa, qaamoleen adda addaa federeeshinoonni godinaallee dhimma kana nu cina hiriiranii nu deeggaru taanaan hojii kana fiixaan baasuuf carraa gaarii qabna jechuudha. Akkaataa dambii ittiin bulmaata waldaaleen miseensonni dura hojii irra turan waggaa 8 ol akka hin tajaajille seerri dhorkus yaa'ii waldaa murteessitootaa fi taajabdoota Oromiyaa kanaan garuu koree waggoota 8 ol tajaajilan keessaa namoonni 2 irra deebiin filatamanii jiru. Itti gaafatamaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa Obbo Firoomsaa Laggasaa fi hooggantuun Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Saamiyaa Abdallaa kana kan gooneef jedhu. Gaaffii guddaatu dhiibbaa guddaatu karaa murteessitoota garaagaraa dhufaa jira jechuudha. Isa kana sirreessuuf dambii kana amma fooyyeffannutti namoonni kun achi keessa turanii booda bakka bu'insaan yaa'ii itti aanutti fakkeenyaaf yaa'ii 6ffaa, yaa'ii 7ffaa irratti namoota kana keessaa hir'isneetu nama haaraa gashuu akka dandeenyutti isa kana kan gamaa keenyaatiin kan murteessineetu itti deemnadha jechuudha. Amma kana kan goonee fi kaayyoo qabna. Riifoormii gaafa goone namni instituushinii kana yookiin waldaa kana fuudhee itti fufsiisuu danda'u warra duraan keessaa nama lama akka itti fufu goonee jirra. Maaliif tokko ijoolleen har'a filaman kun haariyaa muuxannoos fudhatanii ofis ijaaranii of goomsanii hojii kana sirriitti akka qabataniifidha. Isaan kun immoo ijara duuba ta'anii ijara akka deeggaraniif hojii akka baraniif baakboonii ta'anii hojii kana akka deemsisaniifidha. Hooggantoonni lamaan koree haaraan kun komiiwwan kana dura ture furmaatanii kenna jedhan. Dura miseensa 5 qaban ture, lamatti daballee miseensaas of lakkoofsisaa akka dabalu goonee har'a riifoormii gaggeessinee turre. Murteessitoonni rakkoo bakka takkatti qabnu akka federaalaattis yeroo baay'ee akka naannoo keenyatti gaafilee kaasnu saniif warra deebinuuf kan jennu waldaa kana keessatti riifoormii goonee filannoo har'a gaggeessinee jirra. Parsantii 90 ol kun deebii ta'aa jenna. Waldaa kana qophaa gadhiisnatu hin taane gurmaa'insi biiroo jira, Federeeshinii Kubbaa Miilaa jira, koree hojii raawwachiistuun guyyaa kaleessaa filatamee jira jechuudha. Achi keessas dhimma kana irratti kan hojjetu jira waan ta'eef jechuudha. Dipaartimentii mataa isaa qaba waan ta'eef wantoota amma kaan akka barreessaatti namni filamee jiru hojiiwwan sanadoota wajjin wal qabatan irratti jalqabaa ka'ee maaltu ture muuxannoo sadarkaa federaalaa jiru darbee illee jiru sadarkaa Afrikaatiin waan akka jiru buusnee irratti hojjetamaa jechuudha. Isa kanaaf hundeedhaa jijjiiruu qabna jechuudha.